nageenyi badhaadha kun qophii gola Oromiyaati kan ittiin gola Oromiyaa isin daawwachiifnu seenaa gootota fayyoota ishee isin dhageessifnu har'as handhuura biyyattiirra gara dhihaatti kiiloomeetirii 370 fagaannee qe'ee Abishee Garbaa Aradda Daani'eel Dabalaafaa keessaa mandara gaarotaan marfamtee bosonaan faayamtee lageeniin badhaatee seenaa sulula Fiincahaa isin dhageessifna. بدأتو جنة لفرا لكامل Angabar kursagat digdamaatti jiraatoti naannicha jireenya gaarii qabaachaa turanii qotatanii horsiifatanii jiruuf jireenya isaanii gaggeeffachaa turanii kursagal digdamaan booda garuu hireen sabichaa akkan taane taate weeraraa dhibee buusaa fi golfaan sululitti weeraramte yookana manni yaala gahaa waan hin turreef weeraraa dhibee kanaan lubbuun namoota hedduu gaaga'amte kana duwwaas miti weerarri dhibee gandiillee ammaatee loowwan hedduu akka fixe seenaatu dubbate. weeraraa dhibee kana damdamachuun waan ulfaateef hireen saba kanaas qe'eef qabeenya ofiirraa gara baddaatti godaanuu taate godaansa namootaan wal qabate lafti qotisaa sululichatti argamu ture gara daggalaa'uu fi bosonaatti jijjiirame. Bosonahu sulula kanaan wal qabate bineensoti gurguddoo akka saatawaa faallee naannaa kanatti mul'achaa turuu isaanii warri seenaa sululichaatti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Kan isin dinqu keessaa saatawaa qaccilee beektuun qaccilee laga sana turteedha. Jeesaan namoonni jedhaman jiru. Jeesaan goona jedhamee beekaman sirbamaa fi ingeeramaa fi faacha iddoo adda addaatti dhaabanii sirbuu fi ittiin argatanii beektuutti muka dhaabbatee faachoofaa, jibduufaa, fuulleefaa, faaqeen itti mataa filatanfaa mukarratti rarra'ee iddoo ta'an agartanii beektanii gaafa garaara deemtan. Hadaroon akkasii waan tureefi bal'inaan waan tureefi bineeyyonni kun gara baqqootti, gara balootti akkasumas biyyoota naannaa turan qullaa turanitti godaananii jedhama. Akkasitti dubbattoonni namoonni beekan raagonii umurii dheeraa jiru. Sululli kun misooma hammayaaf mijattu akka taate mootummaan ganamumaan waan hubate fakkaata. Kanaaf ammoo ragaan bara mootummaa Haayile Sillaasee keessaa tilmaamaan bara 1930 hanga 40 gidduutti namoota lammii biyya alaatiin sululicha irratti qorannoon adeemsifame akka ture ni himama. Garuu hanga har'aatti qorannichi maal akka turee fi bu'aan qorannichaas maal akka ta'e wanti beekamu hin jiru. Kan beela'inyaa chifee kan dheebotee hubataa ija tokko laaltee hundaas mataa kan daaree uffistee. Haaluma kanaan namoonni gama yookaan qorannoo waarshaa shukkaaraaf gara sululichaatti malan biqiltuu umugaa bakkee garaagaraatti argaa turanii biqiltuun kun yeroo baay'ee kan inni argamu naannoo dallaa mana namaatti kun ammoo durii kaasee namni naannicha keessa jiraachaa turuusaaf ragaadha. Bara 1967 booda garuu seenaan sulula kana bifaaraan waan eegale fakkaata. Kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee hordofee dargiin yeroo aangootti dhufe labsii guddaan tokko ture. Lafti qotee bulaaf kan jedhu.
barkur sagal jaatami torba booda garuu seenaan sulula kana bifaaraan waanii gali fakkaata. Kufaatii mootummaa Haayile Sillaasee hordofee dargiin yeroo aangootti dhufe labsii guddaan tokko ture. Lafti qotee bulaaf kan jedhu haaluma kanaan 1967 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qonni boqqolloo mootummaa lagichaatti kallattii mooraa torbaffaatti akka eegaluun taasifame. Yeroo kanas aadaa sabaa irratti gaaga'amni guddaan akka dhaqqabe ni himama. Aadaa sabaa oliif gadi gochuutus ture jedhama. Kana irraan kan ka'e maqaa ganamaa iddoowwan hawaasni naannichaa irra jiraachaa turanii jijjiiruufaatu tures jedhama. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf bakki har'aa አንደኛና ሁለተኛ ካምፕ jedhame beekamu maqaan isaa ganamaa baaroo ture. Kanamma ሶስተኛ ካምፕ jedhamu ammoo booyyee jedhamuun beekama ture. Diimtuun አራተኛ ካምፕ, dachaa daawaaraan አምስተኛ ካምፕ, duboon ስድስተኛ ካምፕ, arboo dambiin ሰባተኛ ካምፕ, luuccaan ስምንተኛ ካምፕ, camar ዘጠነኛ ካምፕ, dugda dhungoon 10ኛ ካምፒቲ kan inni jijjiirame baruma qonna mootummaa kana keessaa akka ta'e ni dubbatama. Kuni አንደኛና ሁለተኛ ካምፕ jedhamee kan kenname kun eenyuuf seetan dursee baaroo maqaa jedhamee beekamu ture dosa. Baaroo maqaa jedhamtutu አንደኛ ካምፕ ሁለተኛ ካምፕ jedhamee moggaafame booda bara qonni mootummaa laga sanatti jalqabe jechuudha. Booyyee kan jedhamu jira iddoon kun immoo isa amma kaampii sadaffaa jennu. Kaampii sadaffaa isa jennu yookiin ሶስተኛ ካምፕ. Diimtuu ዛሬ አራተኛ ካምፕ የሚባለው ደቻ ደዋራ አምስተኛ ካምፕ ተብሎ የተሰየመ ዱቦ ስድስተኛ ካምፕ የተባለ Harbuu dambii akkuma inni nama sinitti ሰባተኛ ካምፕ የተባለው laga odaa meme laga odaa beektan ijoolleen mooraa torbaffaa jirtan jirtuuti laga odaa beektu. Lagi odaa maqaa oriijinaalii laga fakkareetu beektu. Lagdi fakkaree boodarra maal ta'ee lolaatu akka malee dhufa laga sanarra lolaan guudan bali'u namoota amma fudhatee deemuutti laga agulitti geessee dabaluutti hin ga'a ture jechuudha. Kanaaf namoonni maal jedhu lagdi kun nama fakkaree jedhu yoggusan achumaa kaasaniiti maqaa laga kanaa laga fakkaree jechuutti fidani malee maqaan isaanii dura eenyudha? Laga odaati. Luuccaa kaampii 8ffaa Dooma Pump Station tuun jiru jechuudha. Camar kaampii 9ffaa Pump Station 3. Giraanjiin almost village B jedhamu sanadha. Achimmoo Qunnii kan jedhamtu jirti iddoo. Qunnii eeriyaan namoonni irra jiraatan. Qunniin kun ispeeshaalii horii horsiisuuf qonnaaf baay'ee jaalatamtuuf filatamtu akkanidha. Dugda dhungoo Sululli fincaa'aa bishaaniin illee badhaatuudha. Fakkeenyaaf laga Hagul kaasuun ni danda'ama. Lagni Hagul laga guddaa sulicha keessatti argamu. Kan inni akkas guddateeffamu lageen xixiqqoo isa gabbaran hedduu waan qabuuf lageen kallattii horroon Hagul gabbaran laga Booyyee, Diimtuu, Lookoo, bakka Qorkee, Daawwaraa, Odaa, Baddeessaa, Gogoldaas, Agamsaa, Mil'uu, Garba Garbichee, Haphee, Giriim, Jaarsoo, Amartii, Nadhiifaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Karaa kallattii guduruun ammoo lagoota dhufanii Hagulitti dabalaman keessaa Sargoo, Gobbaanaa, Handoodee, Awwaaree, Hiddoo, Baddeessoo, Daamaa, Gaayyaa, Billaachaa, Somboo, Kuyyee, Hareeboo, Luuqaa, Qarsaafaa,
akka fakkeenyaatti heeruunis ni danda'ama. Uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja addaa kan qabu horri sulula kana keessatti illee bakka adda addaa afuriitti argamaa turuunsaa ni dubbatama. Abbootiin horii kumaataman lakkaa'amu bobbaasanii yookaan geessanii kan obaafatan horii soorgaa jedhamu suulicha keessa ture. Kana malees horri sonaa, horii hoomachoo, horii abbayyaa suulicha keessatti argama turan jedhama. Horii hoomachoo har'allee karaa kaampii sadaffaatti akka argamu namoonni argan ragaa ba'u. Egaa baddaa gammoojjirraa saawwan kumaataman lakkaa'aman dhaqee geessanii abbootiin keenya obaafatu horii isaanii. Hora sorgaa kan jedhamu turedhama. Hora sorgaa. Hora sonaa, hora hoomachoo, hora abbayyaa. Isaan kana afrantu laga sana jira jedhama akka seenaatti. Kanneen keessaa hora hoomachoo anuu ijaan argine. Eessa jira horri kun seetan? Thanks to